خاطا تكارا فين قبنيت توري جولي من ودائما كان جني ساعات يا والله رهين قلنا أنا ما هي ربا كرنا عم تساجرين بس دي ساعات ربا نجر كاميرا نلت كندا كم دي دم لما تاتي كشي كم دي دم لما مو أكاسي ماكي أنا بيه كندا كم دي دم لما دولار كم دي دم لما ورمو جيما نقبسي ساقا جيما خي خانا سرتين برغو يالي كل ساقالي شاء الله يا رب جي حاجة ستي ديما ألا إيه أنا سرتين برغا فقو يا كل ساقالي جيما كبادي حاجة ستي كاي أسو قدرين وتديمني نوتي حاجة ستي ديمني ري بيجي خاناو أكم جيه سدي بودم وجيه لما بودمتي سرتين بر مالت جرجيه لما بود بيجي خانا خسا موتومان وانا كان في دنجني أصو إني في النتيجة لقى جيفا مو قبنا برنوتي ما جيبهم سيران جراتشو أمتى دولاركم كفلوا كم شان كفلوا دن دينيوري أمتى نتو دولاركم شان نرجعنا إيه جامكي أي سماكي تونا أنجيتي بشانة تجلوك جيني نجيبدو أني وان كوما شنجتشو سنتي يادا تلما عملي سيري بيه جرادوغا تبچر أفغرو نمني توكو أمتى ميكا كفلون بيهو غرو أمتى تنكفل توغا باتي كفلتا جبرا هين كفلتا كندركم mootummaa jala erga seentee buu gibira waan iqaamaa amma stiil iqaamaa UN tu gisee dhaawattu waan qabe 300 taatu 500 taatu numan qaban ture yaa gisee mootummaa jala galtee moo numa qabalta ha haala hama warri Greek deemu jiru kuni Trump waggaa lama booda ni buhaa san booda chiin dabarjaaniiti moo girikuma keessa jiraatu deemani moo kara Eurooppii achi taruu deeman gan achi taruu deeman gaa hoggu Trump gadoo bu'e rabbii isaa ajjeesuu inni nama abaarsu taami nu baxaabbate isaa Ameerikaa keessaa miti Kaayiroo keessa nu hiraarsaa jira qaalicha kun yaada natti baname amma nuti nagaan irra jiraachuu jira yaada natti baname yaadni maali asu yaanni maali aggootu waamaa kimal taate hin cinqamin habibti addunyaa tamiif cinqamta addunyaa tamiif cinqamne egaa Itoophiyaa galee jiraachuun ni ulfaata ummanni kunis dollar 5,000 falaa jaa Itoophiyaa jiraachuu maali ulfaata Itoophiyaa galee ulfaata oh my god akkamitti wallahi hin ulfaatu la Itoophiyaa no miilli deemu baree intaa'u yoo jenne malee Itoophiyaa wanti ulfaatu takka illee hin jiru yoo maallaqa qabaatte hojjechuu hin dandeessa maal hojjette hojii baay'ee jira jechuudha waan mataa keetii banattee hojjetta haa maakii waa'ee jireenya biyyaati jireenya biyya kanaa dhiisii waan muraasa karaa kitaaba kanaa deebii mataa shaqshaqna ta'e maaliif dhiisii waa'uma biyyaan feenu galuun feenu nuti koflaa eekkatti jaaladhu waan biyya wallaahi garuu nama akkanaa kana biyyumatti deema makiiniif ijaarsa qabdi ijaarsa shiidhaa biyyatti ishiin dhiisu nuti ijaarsa hin qabna ijaarsa shiidhaa hoggasuu karaa biyya jiruuf itti fuudha habibti Itoophiyaa yoon deeme wanti na rakkisu tokko illee hin jiru Finfinneedhaa mana qabdaa himuun irra hin jiraatu yoo akkas ta'e yoo qabaatu isaa dhabdaa miti gaafa Finfinnee fi Adaamaa keessaa mana qabaattee rakkoon qabu galee ati konfidensii guutuu qabdaa nuti immoo
Yoon galee hoolaa abba tokko hoolaa duraan qabu kaadha faatee gaafa kan jettu. Hin hojjettaree galtee lubbuu maa teessine hojjettaa bar. Namni mana qabaateef takkii makiinaa qabaateef hin galu bar. Maaliin hojjedha jimaan dalagamoo deemeen qaxaqaffaa wanti waa hojjechuu. Laqaamii jimaa gurtuun taagalee maki. Lubbuu maaltu jira ni beektaa? Moolooziin gurguru. Ati jechuun waggaa jechuun amata gadaa bakka geemuma taphachuu qofa kaayyuu kan geessamu keessatti. Nama ana sirraa biyya kana deemuudha mokkorudhachu jira. Mokkoruuf deemuuf biyya kana keessa rabbina ofu jee. Gini Itoophiyaatti deebi'ee ani laqaamii jimaatii fi loozii gurguraa karaa gubbara bee. Akkasii miti amma ati fakkeenyaaf nama 300 si hordofaa miti nama 300 si hordofu kanaaf Finfinnee irratti mana ajaa'ibaa tokko bantee biraandii mataa keetii laayivii irratti hojjettee ordera gochuu dandeessaa. Achirraan qubii seentee hojii xiqqaarraa guddatti dabartee bakka biizinasa guddaa keessa seentee tujjaara feete. Diyaaspooraa biyya Ameerikaati Ameerikaatti deemaa Kaanaadaan deema jettu caala yoo rabbi biyya si galche sammuu kee keessa yoo namni ilaal sammuu kee keessatti hojii hojjechuu waan jedhamu hin jirre Ameerikaas Kaanaadaas deemuun hojjetu si galee achis. So tokkoffaa maal inni beektaa waan xiqqishoo itti ol kaatu yoo qabaatte ni hojjetta jechuudha. Yoo na daggafa waan si godhu tokko yoo qabaatte yoo waan takka daggafa si godhu hin qabaanne zeeroo yoo jiraatte namni namarraa liqeeffatee ni hojjeta si galee. Amma gaafa nuti biyyaa baanuu fi ammi takkaa miti because an amma gaafa dura biyyaa boo namni na beeku hin jiru. Amma yoo galagan maakii orroo maqaa kiyya nama hedduu na beeku. Nama na beeku saniin hojii adda addaa waliin hojjechuu hin danda'a. Beeksisa hojjechuu danda'a. Waa hedduu hojjechuu danda'a. So akkasii sammuu kee keessa yaaduu sirra jiraata malee wanti jechuun qabdu ni beekta harki hojii hojjennin hojjedhaa barate takkiin namoonni hojjedhaa yoo kaayettee hojjettu sammuu keetitti himtee fallaqshibat bootaa bitteejii abbaa feete ol jiraatta asuu maal taateeti. Yaa maakii meeshaalee yoo rabbi jedhe. Gala galli dhuftee na dura dhaabbatti. Ifuu fayyadama namaan biyyeen ture. Meeshaalee yoo rabbi jedhe warabba alkaaba xiyyitii osoo kan qabanii gara Itoophiyaan galuu kan biyyee nyaatanii warabba alkaaba. Wallahi Angiriikiin deematee jedhee darsa kanaa mana kana akka walii gachufeetiin osoo keessaan fuudhanii keessaan kutaa. Akka maakitti amma Itoophiyaa deemuu hin jibbu garuu Itoophiyaa dhaquu hin fedhu. Maaliif ni beektaa? Waggaa dila kana biyya kana taa'ee biyaansi biyya wayii takka dhaqeetuma deebi'uu achi dheeyxee galteen waan takka ni beektaa? Santu sammuu keessa na jira malee yoo rakkoon hamtuun dhufte bishaanitti deemee du'urra biyyuma galee hiyyeessa ta'uu irra naa wayya jechuudha. Umara koo qabu sunis bareeda. Bagana yaadachiiftee biyya lakkaa jimaatu jira jimuuwwan fadha. Jimaa yoo kafee taate jimaa gurgurree. Jimaa jiidhaa jiranii qamaa gurguruudhaan miti qamuun fadha. Habiibti jimaa namni jimaa gurguru tujjaara warra addunyaatti tujjaara. Abbaan qabeenyaa guddaan abbaa jimaa akka jimaati. Itoophiyaa keessatti wallahi jimaan amma yoo karra kisheetee hin beeku malee jimaan dhadheeraan meeqa gaayis dhadheeraan meeqa ba'a. Namni amma sharaa waxxaratee jimaa gurguruu dhiisee jira. Jimaan BIP'n gurguramuu ture. Amma gingaa haala biyya keessa jiruun jimaa keenya irratti rakkoo fidan malee. Hidhaan kuma afur baasee. Kuma afur kuma sadii fi hedilla kun. Aanti jimaan kuma 50. What? Kuma afuri kuma 5. Aanchi kuma 50 bitanii qamaa jirani biyyatti. Laabo kuma afur jaan. Kuma afurii kuma afur. Jimaa kuma afur moo? Kuma 5 jechuun already okay niiraa Itoophiyaati niiraa biyya tanatti ni saabaa jira kuma 5 biyya tanaa. Ka Itoophiyaa. Kuma 5 jechuun?
kuma shan biyya tanaatiin anuu guyyaa laman qamaa bareeduutiya.